Barattoonnii fi maatiin barattootaa akkam jirtu nagaa keessanii nagaan bakka isin jirtanitti isin faana haa ta'u. Egaa guyyaa har'aa qormaata biyyoolessaa bara 2018 fuuldura keessan jiru kanaaf odeeffannoowwan barbaachisoodhaa fi namni yookaan barataan qormaata intiraansii kanatti dhiyaachaa jiru viidiyoo kana utuu hin laaliin yookaan immoo odeeffannoowwan nuyi amma isiniif qoonnu kana utuu hin odeeffatiin waa'ee kanaatu quba hin qabaatiin qormaata kanatti dhiyaachuu hin qabu jechuudha. Sababni isaa barattoonni keenya yeroo baay'ee ga'umsa utuu qabanii dandeettii utuu qabanii garuu immoo haalotaa fi danqaawwan tokko tokkoon yeroo isaan itti danqaman ni agarra waan ta'eedhaaf kanaaf furmaata kan ta'u garuu dubbisuun keessan akka ta'etti ta'ee jiru more information isin barbaachisu argachuun keessan isin barbaachisa jechuudha. Gara odeeffannoo keenya biiroo barnootaa yookaan immoo Ministry of Education irraa qabannee isiniif dhiyaanne kanatti hin ce'in garuu adraa keessan ijoollonni maatii keenya hin taane bakka subscribe jettu cuqaasuudhaan gara maatii keenyaatti dabalamaa gaaddisa odaa kanaaf maatii ta'a isiniin jenna. Odaa akkaadaamiin egaa waggoota lamman kana asitti keessumaa waggaa kana keessa barnoota yuunivarsiitiiwwan Itoophiyaa keessatti kennaman waggaa tokkoffaarraa hanga waggaa shanaffaatti kan jiran hundumaa injiinaringii sooftiweerii keessa kanneen jiran akkasumas barnoota azan naachuraal saayinsii keessa jiran baay'ee isaanii irratti xiyyeeffachuudhaan afaan keenya afaan saba guddaatiin barattoota Oromoo barsiisaa waan jiruudhaaf egaa inni kun yeroo itti mooraa yuunivarsiitii jooyin gootan illee akka mana barnootaatti kan isin tajaajilu jechuudha. Kanaaf iyyuu subscribe gochuu akka hin daganne. Gara odeeffannoo biiroo barnootaa irraa odeeffannetti gaafa dabarru akkasumas immoo wanta isin gochuu qabdan qixa kamirraa qormaata kanatti dhiyaachuu akka isin qabdan walii wajjiniin wantoota baay'een dudubbanna. Qormaanni biyyoolessaa bara 2018 kuni kan waggoota duraan irra bifa adda ta'een ni kennamedha yaadame jechuudha. Keessumaa egaa barattoonni 560 ol qormaata kanatti dhiyaachuudhaaf yeroo isaan itti galmaa'anidha. Bara kana keessatti kanneen hafanis rakkoowwan nageenyaa iddoo garaagaraa jiru. Keessumaa naannoo Oromiyaadhaaf naannoo Amaaraa keessatti rakkoowwan nageenyaa jiraniif barattoonni baay'een galmaa'uu hin dandeenye isaanis galmaa'aa jiru jechuudha. Amma danda'ametti qaqqabsiifamuudhaaf biiroon barnootaa kanarratti keessumaa xiyyeeffannoo olaanaa laatee hojjechaa jira jechuudha. Akkasumas qormaanni biyyoolessaa bara 2018 kun egaa waxabajjii 24 hanga adoolessaa 17 bara 2018tti ni laatame jechuudha. Turtiiwwan kanneen kana keessatti barattoonni naachuraaliidhaaf barattoonni sooshaalii wal duraa duubaan akkuma mana barnootaa keessanitti isinitti beeksifamaa jirutti wal duraa duubaanidha jechuudha. Kan isin qormaata kanatti dhiyaattanii haa ta'u iyyuu malee garuu xiqqoosee adda kan godhu haala baroota darban ture irraa bifa adda ta'een yuunivarsiitiiwwan baay'ee keessatti qormaanni biyyoolessaa bara 2018 kun karaa onlaayinii laatame jechuudha. Karaa onlaayiniitti kan laatamu. Onlaayiniidhaan laatama gaafa jennu yuunivarsiitiin pilaatfoormii mataa isaatiin utuu hin taane pilaatfoormii Ministry of Education irraa isaaf ergameen yuunivarsiitiiwwan Itoophiyaa keessatti argaman kunneen barattoota isiniin erga simataniin booddee bifa baay'ee seekurde ta'een pilaatfoormii biiroon barnootaa Itoophiyaa beeku qofaadhaanidha jechuudha kan isiniif laatamu. Kana keessatti yuunivarsiitiin ga'ee mataa isaa hin qabu. Akkuma beekamu haala guddina biyya keenyaa irraa kaasee garuu yuunivarsiitiiwwan Itoophiyaa keessa jiran baay'een isaanii naannoo magaalaarraa fagoodha. Baay'een isaanii local area networkiin isaanii yookaan laaniin isaanii sooftiweerii kana fudhatee pilaatfoormii kana irratti qormaata karaa onlaayinii barattootaaf dhiyeessuudhaaf yeroo inni itti danqaa ta'u ni jiraata jechuudha. Isa kana furuudhaaf garuu yuunivarsiitiiwwan baay'ee keessatti qormaanni kun karaa waraqataan laatame jechuudha. Karaa waraqataa jechuudha kan inni laatamu. Kun egaa just garaagarummaa kan uumamu jechuudha. Gaaffiiwwan karaa waraqaatiin gaafatamtan fuula kompiitaraa irratti gaafatamudha jechuudha. Keessumaa barattoonni keenya
tarii waraqaadhaan qoramuu dandeessu yookaan immoo kompiitaraan qoramuu dandeessu. Isa kana keessatti garuu maal gochuutu nurra jiraata iseedha. Akkamittiin qoramuutu nurra jiraata. Yoo maal goone gaariidha isa jedhu walii wajjiniin ilaalle jechuudha. Jalqaba irratti akkuma beekamu wal duraa duubaanidha kan isin galtanii gara mooraa yuunivarsiitii gaafa deemtanii wantoonni baay'een chaalenjii isin gochuu danda'u. Chaalenjiiwwan jiran kana keessaa inni baay'ee barbaachisaadhaa fi inni isin mo'achuu qabdan yoo jiraate karaa nyaataa wanta wal qabatudha. Karaa nyaataa wanta wal qabatudha. Akkuma beekamu mooraa yuunivarsiitii keessatti yuunivarsiitiin kamiyyuu yuunivarsiitiin Itoophiyaa keessa jiru yuunivarsiitii Finfinnee irraa Gondar irraa kan hafe yuunivarsiitiiwwan gurguddoo kanneen akka Jimmaa irraa kan hafe yuunivarsiitonni baay'een nyaata qulqullina qabu dhiyeessuu irratti rakkoo mataa isaanii danda'e qabu jechuudha. Kutaa tokkoffaadhaa kaastanii hanga kutaa 12ffaatti waggaa hamma kana barattanii dadhabbii guddaa keessa tartanii bakka kana geessanii hanqina nyaata gahaa dhabuutiin qormaata keessan irratti dhibee garaagaraatiif saaxilamtanii rakkoo biraadhaaf saaxilamuu akka hin dandeenyetti adaraa keessan wanti isin gochuu qabdan jalqaba irratti wanta nyaattan fudhattanii gara mooraa seenuun keessan dirqamadha jechuudha. Wanta nyaattan wanta guyyoota kana amma qormaata irra jirtanitti wantoota isin gargaaruu danda'an qabattanii gara mooraa yuunivarsiitii yoo deemtan rakkoowwan karaa nyaataaf karaa dhugaatii isin quunnamu jalaa ba'uu dandeessu jechuudha. Sababni isaa maalidha? Akkuma beekamu qormaanni intiraansiin tenshinii mataa isaanii barbaada, xiyyeeffannoo ni barbaada, dubbisaa turtaniitu, dadhabaa turtaniitu, dadhabbii keessanitti ija gochuudhaaf immoo guyyoonni isiniif kennaman muraasadha jechuudha. Gaaffii tokkoof naannoo daqiiqaa 2 naannoo daqiiqaa 3 kan isiniif laatamu. Kana jechuun wanti isin waggaa tokko waggaa 2 ol qayyabachaa baatan sun turtii torban tokko keessatti goolaba argata waan ta'eedhaaf nyaata madaalawaa hin taane nyaata kontaamineetirti yookaan immoo nyaata qulqullina hin qabne nyaattanii tarii garaa kaasaadhaaf saaxilamuu dandeessu. Qormaatarra akkasiin turreedhaaf dhiibbaa garaagaraa isinirraan ga'uu danda'a. Qormaatarra jirtanii dhukkubsachuu dandeessu. Kun immoo wanta isin kanaan dura beektan akka isin dagattan yookaan immoo sababa fayyaa keessaniitiif wanta beektan baay'ee isaa akka dogoggortan isin gochuu keessatti qooda gatii fudhatuudhaaf adaraa keessan yoo isiniif danda'ame wanta nyaattan qeerra maatii keessan biraa qabadhaatii dhaqaa. Akkasumas immoo ijoollota keenya garaagaraa tarii harka qalleeyyii kan ta'an wanta isin qabattanii deemuu dandeessan kan ammoo isaan immoo qabatanii deemuu hin danda'an yoo ta'e isaan cinaa dhaabbachuun isinirraa eeggame jechuudha. Inni biraan inni lammaffaan konseptiin isinii kaasuu barbaadu yeroo baay'ee manni barnootaa baasiidhaanidha kan inni geessu. Akkuma beekamu yeroo baay'ee agartanitti yoo ta'e barattoonni keenya baay'een isaanii gara qormaataa gaafa deeman kaan hin sirbu kaan hin dhiichisu. Kan isin deemaa jirtan qormaataafidha. Jeequmsa garaagaraa keessa galuudhaan haala siyaasaa garaagaraa keessa galuudhaan ijoollee shamarranii wajjiniin wanta jiru ijoolleen shamarranii ijoollee dhiiraa wajjiniin turtii torban tokko kana keessatti laayifii isin dabarsitan hin jiru. Tokkoof tokko manaa ba'aa kan isin jirtaniif dadhabbii keessanitti ija godhachuudhaaf yookaan immoo wanta itti rakkachaa turtan sana galmaan ga'uudhaaf maatiin keessan wanta tokko isinirraa eega waan ta'eedhaaf biyyi waan tokko isinirraa eegdi waan ta'eedhaaf naannoo mooraa erga galtaniin booda jeequmsa garaagaraa keessatti hirmaachuu godinaan wal qooduudhaan sirba garaagaraa sirbuudhaan waa'ee siyaasaa biraa keessa gaggaluun jeequmsi garaagaraa gaafa ga'u akkuma beekamu yuunivarsiitiiwwan hunduma keessa qaamni nagaa eegsisu qaamni hidhatee wanta jiruudhaaf adaraa keessan rakkoo nageenyaatiif yoo saaxilamtan tokkoffaa hin jeeqamtu lammaffaa immoo qaama keessan irra miidhaan ga'uu ni danda'a waan ta'eedhaaf isa kanaaf of eeggannoo mataa isaa danda'e gochuu danda'uu qabdu jechuudha. Inni biraan akka carraa ta'ee ijoollonni yuunivarsiitiiwwan Itoophiyaa karaa onlaayinii qormaata kana qoran isin qaqqabe baay'een keessan na'uu hin qabdan jechuudha. Na'uu hin qabdan yeroo baay'ee qormaanni waraqaadhaan gaafa ta'u barattoonni ni jaallatu. Tarii immoo karaa diivaayisii kana yookaan immoo karaa fuula kompiitaraa kana gaafa ta'u immoo xiqqoo ishee chaalenjii fuula akka ta'e wayiitti yaadu.
garaagarummaan kana keessatti jiru warri waraqaadhaan qoraman irsaasiidhaan waraqaa irratti dibu, warri karaa onlaayinii qoramtan ammoo kilik gochuu qofaadha jechuudha. Maawuzii keessan qabatanii raayit kilikiidhaan kilik gochuu qofaadha jechuudha. Wanti isin gochuu qabdan maalidha? More xiyyeeffannoo keessan wanta kanaan dura qayyabachaa turtan irra kaa'uudhaan egaa waraqaadhaan haa ta'u karaa onlaayinii haa ta'u qajeelfama barsiisaan keessan achi keessatti isin agarsiisu hundumaa hordofuudhaan amma isiniif danda'ame bifa ragaa jedheen bifa sabrii qabuun xiyyeeffannoo olaanaa kennuudhaan qormaata kanatti dhiyaachuutu isinirraa eegama jechuudha. Egaa walumaa galatti gara mooraa yuunivarsiitii erga seentanii booddee jeequmsa garaagaraa keessatti hirmaachuu hin qabdanii, sirba garaagaraa, dhiichisa garaagaraa, halkan ba'anii doormii irra deemanii jeequu wantoota garaagaraa kana kanaaf hin qaqqaba. Guyyaan isa guyyaa biraadha. Ammaaf garuu kan isin manaa ba'aa jirtan qormaataafidha waan ta'eef adaraa keessan akka sabaatti nuyi saba guddaadha, afaan keenya afaan guddaadha, wanta guddaatis immoo isinirraa eegama waan ta'eef nu boonsuu qabdu. Amma danda'ametti wal jajjabeessaa, amma danda'ametti ofii keessan wantoota hin barbaachifne kanarraa of eegaa. Qormaata gaarii isiniif haa ta'u. Odeeffannoowwan biraa karaa qormaata biyyoolessaa bara 2018 yuunivarsiitiiwwan Itoophiyaa garaagaraa keessatti argaman kana odeeffannoon haaraan yoo jiraate immoo miidiyaa keessan miidiyaa Odaa Akaadaamii yuutuubii kanarratti isiniif beeksifne jechuudha. Qormaata gaarii isiniif haa ta'u. Hamma walitti deebinutti nagaan Waaqayyoo isin faana haa ta'u.